amma jawar waan kana ufii namni qabsoo ka eegale numaa beeku ummatuma eegale ummatuma biyya kana keessa jirutu waan akkasii iyyate ka biyya keessa jirulleen iyyate isa bira geette gaafa isaan gaatanii inni waan kanarraa fuudhe fakkeenya suuraa kee maxxansuuf yoo xiqqaate nam tokkorraa qofa ani qofti itti ergeetii mikalatta funni hin fudhataa ragaa kee sagalee yookaan viidiyoo hin fudhataa achi booda poosti si godhe waan kana beeki ati yakka san haa dhaabduuf haa dhiiftuuf malee yookaan si fannisee si saqqalee si ajjeesuufi miti akka badii keessan ila waan murtaa'u tokko amma ati si qofaami waan uummanni ta'u inuma taataatis yoo haa fannifaman jedhanis ala in dhufaa agasii nam tokko sii galchuu no ummatuma ifa godha mana rakkoon qabu ummata mee koppilleen kee taaptaan godha ani isa dhugaa rabbiitti yaadum jawaar gadamite kun waan furmaata fidunatti hin fakkaatu mee hawaasni bal'aan isinummaa waa jira ana akkanatti tolutti durriyyee waan jaltana guutuu osoo walitti waame laal durriyyee tana walitti waame nu himaa jedhe warra nama tumsiisu kana maan hin dhufaa durriyyeen laal durriyyeen gandan qabdu jettan la durriyyeen ganda qabdu gosa qabdu laal durriyyeen ganda qabdu gosa qabdu nama qabdu eeshuma qabdu adaadaa qabdu abbaa qabdu yoo dhugaa walitti himna roobsa eenyu roobsan arsii yoo ta'e arsii keessa eessa aan akkasii keessa eenyu gosa akkana keessa hanga takka takkaan beekamaa jechuudha dhalattee yoo dhufte yoo dikee keessaan bahin waan gudaayyee miti lafaan biqilu dhugaa walitti himna amma akka wallootti takka wal been amma nuti jechuudha laale ilmi kun kan eenyuti kan abaluu eessa abaluu gosa akkana eessa mee silaa dhugaan nama lamaaf hin taatu laali dhugaan nama lamaaf hin taatu nama tokko taate akkasuma akkasii miti akkas miti akkas anaafati yoo wallolle amma fakkeenyaaf dhugaan nama lamaaf hin taate hin taatu nama tokkoof taate hin taatu abbama tokkoof abbama dhugaa qabuusaniif galti tayye kaleessa Jawaar Muhammad osoo dhugumaan miskiina irraa lola dhaabuu barbaade miskiina dhugumaan jabeessuu barbaade arsii fi walloo keessaa baase kutaa Oromoo hafte waliin waammate eenyu badii qaba jaran ani irraa quban qabu jechuu qaba ture laal badii yookaan walloo fudhate ilaa makiin gachirra waa siingalintu jira ilaa dhagayi gajib gordina ila afuuffiin madaa fayyiftu beektaa yoo namatti kaasu taate malee dhugaa sin jedha laal ilma dhiiraa kan nyaannin quubsine dhugaatu quubsa akkasii miti ban namni nyaata'u nyaatanii beelaa bara yoo amma quufte saa boodaan beelotta dhugaa yoo si himame immoo yoo muutanaan dhugaan si quubsa beektaa dhugaan galaa dhiiraati waan ta'eef anaafati yoo wallolle fakkeenyaaf dhugaan nama tokkoof murameeti abboo roobsan ati kana fudhadhu kiingi ati kana fudhadhu badii kana balleessite kana adabamuu qabda jedhamuu qaba dhugaatti himna lakki kunis Oromoodha jennee adabbii saniif deemaa jira harka walirra hin qabne lamma king waa siingalintu jira kutaa hundarraayyuu namni yakka hojjete tokko afaan jiru hattan dhiiraa miti dubartootallee maaliif namatu iyyataa jira nama kana yeroo san waan akkana ifama gaafatee jedhe lolli biraa akkan deebineef malee Jawaar isin maxxanseef arsii fi walloo wanni wali kaatuuf hin jiru yoo naachi maaliif namni duraan nama wallolchisiisaa ture dunkaan asii miti asirraa kaasee Awurooppaa Ameerikaa nama mallaqaan deeggarsa godhaa ture nama as keessatti nama ijaaraa ture nama dalagaa ijoollee dalagaa bakka jarri dalagattu irraa yaasee mana itti kireessee wal ficcisiisaa ture kun yoo ummata keessaa naqarsi kun yoo bahee jedhe ummanni qulqulluun nagaa waliin jiraata duraanillee nagaa waliin jiraataa turre ani mataa kiyyaan ijoollee walloo as suuqa gaalaa takariyaa jool xoogii bakka jedhamtu yoo beete ijoollee wallooti baay'inaan wajjiin turre wajjiin nyaanne wajjiin dhuyna siigalee bakka sanitti osoo lolaa miti wan abbaan fedhe durriyyeen fedhe wallolte osoo kutaa fi kutaan wallolte anaa fi saniif jettee ijoollee walloo natti hin buutu anaa fi ijoollee walloo wanni wal dhabsiisu hin jiru siigalee amma kana
nama tokko lamaa miti ganaa haanni dheeraadha kana hundaayyuu gadi baasaa jiran maaliif ragaa kee wajjin wanni waan lola ammaa lola kaleessaa deengaddaatii miti waan jalqaba xintii gaafa duraasan gaafa duraa irraa eegalee haga ammaatitti warra lola kanarratti bobba'e hunda isaaniitu baasanii imbaasiilleen kun amma gabbaate imbaasii fi mootummaan Suudii waliin waan jiran jiranii murtee tokko irra ga'uuf deeman siigalee yookaan ummata kana qabanii hin galchanii yookaan murtee irra fudhatanii sun wanni nu beeynu jiru san waan isaantu murteesse Jawaarillee suuraa keessan namatu fakkeenya mala kingi an jawaar simbeeku garuu suuraa kan ela waasi sirra sala murti guuton achira asarna achina guddisena gartalaat murti guuton gaafa ijoollee isaanii sun miira keessa galanii qawweedhaan gaara bakka maamma shurrubbee fan jiran kana qawwee ijoollee miskinaarra gaafa soran laale garaana qabbaneessitanii itti muddaa jechaan turre ragaa si baasu anillee ka'ee sheer godhu akkasi ragaan jiraannaan namni yakka jalaa bilisa ba'u hin jiru jechuun ragaa si baasu asirratti sawwaradhee qaba. Assalamu alaikum. Baas jedhin kamal. Baas kamal ragaa waliin deemna. Ragaan jiraannaan maal ta'e? Faaluu irraa qabna buleessu. Namalli sachi fakkeenya jechuun har'a hayyuu fakkaate toriga har'a hayyuu fakkaate nama jabaa fakkaate akkamitti jawooreen bira taa'ee waan akkasitti akka nama jechuun akka nama waan balleessinitti maa sobamaadha fakkeenyaaf. Asliin mataan saadhaa kana nama arrabsaan ture fakkeenyaaf. Amma waa arrabaatii miidhar kingi kaasaa jiru. Nama arrabse malee nama arrabsuu fi nama walitti buusuun garaagaraa bar. Ila viidiyoo nama qalchiisuu fi nama gartee Arsiin gabbaati walloo fixaa jiru. Akkan. Gastii irra dhaqee ajjeesaa cafaqa waan akkana godhaa yoo ka jedhu argatte atillee viidiyoo ragaa waliin itti ergama wanni maxxanfamnee fi jiru. Jawaar maxxansee koomentii dhaqee gurbaan kun keessan jiru jedhee. Kun maali kun? Kun. Nuti waasa warreen keenya sanii fakkaata gowwaan seetan nuti. Gowwaan jennee rabboon gowwaa jiru ragaa fiti jenne malee. Jechuun amma yoo kan haqaa walitti deemnu baanaa baran fakkeenya amma viidiyoonni waraabee kaasaa jiran fakkeenyaaf. Ana garuu hanga tokko waraabeera fakkeenyaaf. Kanaafuu maa wal ol kaachuu qabdan. Ila kingi inda geettami ani jibbaa dhuunfaan irraa qabu jibbaa dhuunfaan irraa qabdu wanni kun akka biyyaatitti walitti deebi'ame akka artii walloo jedhanii deemaraami. Haqa walloo baasuudhaaf ragaa qabatamaa fidi. Haqa artii baasuudhaaf ragaa qabatamaa fidi jenne malee nuyi waan amma namni tokko tokko jibbaa ani sirraa qabuuf keessatti amma laale ila iluu irratti na dhaggeeffadhaa ila falman isa iluu irratti iluu naa kennamu jennaan hin kennamu giiftara keenya yaa'imee watamaan jiru fakkeenyaaf maa wal irra ciisuun barbaachisa inshallah mallaqa isaa kuma watwaatanillee ila dhaga'i ila yoo abbaan fedhe watwaatillee yakkama eegachi dhaqee yakkamaadha jedhame ragaan jiraate yakkamaadha namni koomentii jala dhaqeef lakki kun yakkamaami qulqulluu yoo jedhe sun hin ta'u nama meeqarraa mormachuu jiran ijoollee meeqarraa achi koomentii jalatti mormataa jiran waa iluu qaba nama nagaati Jawaar Robsan nama nagaati dhalli namni mormataa jiran baay'ee jetti jaadha akka inni kan inni shaadaa qabsiisaa maali maal tokko irratti erganii jennaan dhaqee kaafate mikinaatu wanni kun waan jetteeni miti ragaa naan deema namni jibbaa dhuunfaa walii qabuun ammoo roobsan hin kennu jiloo kennuu miti amma gastii kana keessa osoo naafsi haasaa jirru namni wayii dhufee haadhatiyya arrabse namni sun arrabsine roobsan tun arrabsiise mikinaatu mana kan kee jirraa mire tokko seenee akkan mana kiyyarra jirtee roobsa eenyutti gaafatama roobsatu itti gaafatama. Iskiriishuutiin akkasii baya akkasii wal fudhadhaa jechuun barbaanne malee obboleessoo wannaa miti ati tokkoffaa irratti ati wannaadhaati silleen awwaala silleen ajjeesa idduma kana si azzaban sila kinga ahmadii ni azzaban agarta laa amma bar yoo badii qabaatte amma ila jiloo ati fakkeenya yoo badii balleessitee jiraatte osoo si qofa baasanii kaawwan dhiisanii mormachuu dandeetta garuu ammoo yakkamaa hunda baasanii ana maaliif keessa na oolchaniin hin danda'amu. Uummata si kenne waan ta'eef ka si kenne nama dhuunfaatii miti. Wallaahi Jawaar osoo ati tokkochi itti kennite sirraan fudhatu. Nama hedduurraa namni hedduu itti barreessee itti ergee
Nee koy kuni man arsiisi. Kono eenyu amma kenya iluun asi keessa jiru amma kenyaaf. Maa wal sobna sa warree keenya bara. Video fi jenne bare video fi jenne kun amma ila. Booriga. Laa viidiyoo iyyuu fiduu baattu. Ila. Viidiyoo iyyuu fiduu baattu King. Carraan Viidiyoo iyyuu haasa'u. fidiniiti. Koy roobsan haasa'u. Mee haasa'i King haasa'u. Tayyib. Akka namni isa warratee kaa'atuun biyyatanii yaani fakkeenya walumaa galatti ani irraa mormuu barra komentii taasifaa ture. Isa kun goota keenya jawwee itti muddii jedhanii amma fakkeenyaaf. Isa ijoollee isa darban. Inni iluu kun maas hin dhukkubeedha fakkeenyaaf yoo gandummaan taane. Anamma wallaa akka mataa kiyyaatitti. Ela dhukkubbii miti. Dhaggeeffadhu. Kiingi amma badii qabda. Obsima. Kiingi badii qabda kana fudhadhu onaan jedhan. Wallaahi ofii kiyyaa mana biiroo dhaqani wallaahi. Sodaa tokko malee jechuu. Masaarawwan qaba darkaa akkamitti dhaabee akkanatti. Obboleessa dhiirri du'aaf kalqamte sitti maa dhaggeeffadhu laali. Garuu guyyaan ni dabarti. Dhaggeeffadhuma. Guyyaan tun ni dabarti laali akkanatti naftuuti. Har'a maaliif harka walirra qabachuun barbaachisaa ta'e? Ani kaleessa yakka dalage dhaggeeffadhu. Osuma jiroo dhageemma. Ani fakkeenya kaleessa yakka dalagee har'a yoontin mallaqan qabu hunda baasee gastii irra deemee roobsanitti seenyuttis leenca kennee bakka Oromoon gargaaramtu osoo hin dhaabbadde yakka kiyya sana naa dhoksa jechuudha. Lakki nu akkas hin jenne hawaasni Oromoo akkasiidhaan jiru. Ka jenne nuti amma gastii kana keessa Ahmad ati waan badaa dubbataan jirtu amma yaada kenna taa'e as keessatti iskruushuutii yookaan nu godhan iskruushuutiidha kun viidiyoo fi dhimee waan iluun akka keetitti qalaa jedhu akka kiyya kanatti akkas kophee afaan kaayaa jedhu ruuza nyaachisu duqeetii nyaachisu akkasi fidaa jenne malee nu yaada kennachuu danda'a iluu waan kana viidiyoo samtoore maala ilaa viidiyoon fidalaan jirola viidiyoo akkamitti si fida beektaa viidiyoon yeroo san waraabame guyyaan xinnoo takka tureeti malee viidiyoo laali bakka inni qawwee waan xash jettu anas ni bita ofirraa dhorkaa ila waan akkana ofirraa dhorkaa waan xash jettu anas ni bita nu eenyuma walitti warra si komandoo hidhataadha isin hidhachiifne jedhee qawwee 70 meeqa kamisitti warra bite jira bitee rammanni ittiin gaafsan jookar gaallaan gaafsan gabbeessaa talaan turre gaboon deeminaadha iluudhaan jenne bitame qawween bitame kana sin karakkarru qawwee sana eenyu bita eenyu bita qawwee sana iluun dhageenne kaan amma fakkeenyaaf ana miidiyaa irratti waan jookar gaallaan iluun ture jilo taati waan kenna jilo King Ahmad abbaa feete ta'i illuu miti ka illuu olii yoo jiraate yoo viidiyoo ragaa qabaate namni harka irra qabu hin jiru yakkamaan imbaya abbaa fedhe haa ta'u jala sarari walloon amaara qixxee jirtuuf waan arsiin oromoo qixxee jirtuuf himiti walloon walooma arsiisi koomandoo gartee nama dachii fi lafa tanarratti isin tolchu kanaa miti kun amma gandal dhufan miidhamaan ila jiloo akkam beeyta obboleesso baasa jiloo dhaggeeffadhu King Ahmad viidiyoo iluu miti viidiyoo nama biraa yoo qabaatte ka abbaa fedhee haa ta'u fidi allaqe viidiyoon jiraannaan hin saaxilamu taanaan nutu hundatu itti duula obboleesso namni harka nama yakkamaa taate nama asirra teettee walitti oofaa ture arsiif walloon haa ta'u arsiif harargee haa ta'u ganda biraa haa ta'u namni nama qalaa jedhe namni achi keessatti hirmaate yaadaan hirmaate mallaqaan hirmaate ragaa yoo qabaattan fida allaqe hin saaxilamu saniin ala amma harka walirra qabu minaamini aysaraam lolli biraa yoo uumame ammallee yakkamtoonni ittuma galtan ima hidhamtan seera jala ima ooltan namni isin dhiisu tokko hin jiru dhumatee jira Roobsan ilmaan ni beeta warra balqaaba namni akka keessa walii beekuun difaa'u irraa ta'aa jira amma lektaa yefaa fudhadhu qeerrensoo tokko amma fakkeenyaaf kan mucaa harargee ka awwalaaf ijoollee sadii moo afur bakka takka qabee akka tilaala rusiidaa meedee qawwee akka xafaan kaatume difaa'u irraa hin ta'in abbuleeta dhugaa jirtu dhugaan ilmaan oromoo abbaatu malee namni difaa'u irraa ta'uun hin taatu akka keessa wal beeka keessa walii godhuuf difaa'u irraa ta'uun hin taatu abbuleeta abbaa barbaade man taane yoo dhugaa baatan malee dhiin ilmaan oromoo buleeta dhiigni miskiina argiteetiin ilmi barbaadatu hin danda'amu. Waan nuti beektan tokko godha jaalata nuti akka Oromoon jettetti deemna malee akka artiin jettetti akka walloo jettetti hin deemnu. Akkana jira. Hawaasni Oromoo. Kana. Akka dhugaan Oromoo akka Oromoo dhugaa hawaasa kanaa gabbahee dubbatuuf sagalee ta'a malee namni akka waan inni artii ta'eef waan inni walloon ta'eef namni irra dubbatu yoo jiraate innuu yakkamaadha. Matammaan isaatu yakkamaadha. Akkasii fudhata. Namoonni baay'een bira darbiteerti. Wanni Oromoo bira darbiteerti. Amma booda namni
akka dalage seeratti dhiyaata. Wanni Oromoo darbeera waggaa sadii afur. Ragaa jiraa miira bar ragaan jennaan illee yaadni kiyya. Ragaan ana bira jira si bira jiraami viidiyoon ka viidiyoo si bira jira jaalataa bira jiraami. Kan waree kun Oromoon kanuma wasaaxilee waan an artii ta'eef na qusatii waan an baale ta'eef na qusatii. Wallaahi tokkichi namaa nafu. Abbaa fedhe yoo ta'e. Abbaa fedhe yoo ta'e. Jiloon dhageessa. Ubbadhu king. Elaa. Wanni hubachuu qabdan. Duuti dur hin jiru fakkeenyaaf. Namni dur wal qabeeti wal doorsisee wal cinqee wal tuma malee lubbuu wal baasuun hin jiru akkas miti. Yeroo duraa nuti keessa ture san. Inni amantan moo amantan? Yaa sun illee viidiyoo akkasumatti fudhadhu yoo kaameraa duubaa ajjeesan malee kaameraa irraa akkasuma agarra. Yaa akka kaameraa duubaa nu galchaaree fakkeenya amma wal fixa nuti irraa masuula miti. Kaag miidiyaa gastii keenya irratti tumame yoo haqa walitti himna taate namni lubbuun darbe gaafa sanitti hin jiru. Inni ammaa kun immoo maal seete? Gaafa makiinaatti wal harkisee adda gara lolli ammaatuun gara jabeenyi akkasuma immoo darbee namni kun walitti jabaachaa waan dhufeef malee dura amma namni wal qabeetuma wal gaddisa nama namaaf baasaa ture akkas miti. Bari yoo dogongora nu sirreessa. Garuu inni dhaggeeffataa kun wanta taatu dhumartuu waan jiru ta'e viidiyoodha amma Ahmad King jechuu dandeenya. Ahmad King kun viidiyoon hin dhufaa gastii kamitti uumame gastii isaati moo haasa'u isaati moo ka jedhamu hin dhufaa itti fufee. An barsiisni Irra caalaa haasa'uma isaati poostii godhaan jirani haasa'uma inni kakaaseef haasa'uma inni dubbateef lola kana keessatti warri qaamaan hin hirmaatin. Qabama jedhan kun King Ahmad rabbi cubbuun dubbisini ka amma qabame Muzammiliin kun asirraa xarraqaa jedhu malee lola taree fi lola ammaa kanallee keessa jiru. Eeggadda gabbayee King dhufee. Tore Muzammil yoon qabame Muzammil maal bolsonna sa? Jedhan jedhee balaan ka jedhan kun jedhan jedhe No jedhani dhiisa. Waa miidiyaa irratti dhageessu. Qabamuu dhabuu maaliin ragaa qabda? Qabamuu dhabuu isaa ragaa qabda? Hojjeme maal qabame akkan maani fuudhee. Yoo qabamuu isaa hin beekin bakka inni jiru tokkomaa kenna. Indiin qabamne kinoo kakadhee sima guyyaa 3 guyyaa 4 booda yoo inni gana alhamdulillah. Obboleessoo dhiis. Dhaggeeffadhaa alhamdulillah baane alhamdulillah fedha rabbiiti yoo inni gana hin jenne jechuudha. Soba dhiisa diraamaa akkana kana nuti hafarsoo fi usmiyyee rabbi jenna nuti. No. Ela yoo bakka inni jiru beette him. Hayyee ragaa viidiyoo. Tore ila amma fakkeenya yakkama jettanii miti yakkama mootummaan kamee ugaa qabe ragaa viidiyoo waraabaa dhaggeeffadhaa jechuudha. To'annoo jaloo isheen yakkama akkana jedhan jechuudha. Uummataaf illee fakkeenya ta'a eenyu sobuu barbaaddan. Numma silaati maal ta'e deebite dubbii Ahmad Oromoo maa sobdanii jedhi malee jennaan arma eenyu sobuu bar waan inni afaan loqoota artii dubbate. Jechuudha amma difaa godhaa jirtan kan fakkeenyaan amma Oromoo jaa yaa dubara biyyeewwan. Eenyu difaa godhe obboleessoo yakkama naasaat xilamu yakkamaa naasaa xilamu jechuun. Nama sababa kaleessa nama wallolee haga haadhatii irra fuugayan. Ahmad akkamitti fudhata? Akkamitti asitti afaan Oromoo kan beektu? Qooyana Kingaaman naan galuu iyyuu bar yakkamaa naasaa xilamuu seeratti haa dhiyaatu jechuun difaa nama godhuudha. Ela jeneraal anama keenya yakkamaa jedhee manni irra murteessee miti mootummaa biyya kanaa haa ta'u ka biyyaa haa ta'u gaafa na qabe viidiyoo waraaboo yaa rabbi jedhaati. Maal yoo namni jala deemee si kasa kisi mahakama si dheessanii mahakamaan gaafa gartee akkasii intarviiwii fuudhani malee qaama namni nama dhaggeeffadhaa abdii bilisummaa mana hidhaa keessatti viidiyoo waraabanii gadi fira dhiiroo maa sobdasi dhiiroo. Nama na kun waan milishaa waraabe mootummaa waraabe kana kamaa keetitti kaameraa duuba waraabee qabbaase. Duuba yaa'anii kan mootummaan qabe jettan hin jiru gaamasitti amma fakkeenyaaf namticha dhageenya si gannagaa irraa nu fakkeenya si taasaa irra malee argeetii miti. Toommee Jiloola namticha bara 2017 masgida waan eenyu makkatti dachi balleessee mootummaan qabee makiinarra ta'u tokko nagarre. Argee jira isaan wal bira jiranii ofaarani yaar. Mootummaa arrabse tokko. Mootummaa arrabse ta'een biyya kun kan mootummaan furguutu tokko jechuudha. Ani bara Oromoo ayeedha kuni feekiidha kanan shawwadamin kaati kanaaf barani barumsa goomtaa siin jedha Ahmad. Kana feekiidha kuni feeki. Igala kanan beekta kana akkasitti amma walumaa galatti namoonni baay'een dhuufuu qabachuu dadhabee jira. Ijaan mana dhiiraatti sodaatinaadha. Garuu King Ahmad waa tokko siima. Wanni ati amantu. Abadan namni ilaal lola san keessatti hirmaate. Viidiyoon isaa ragaan jiraannaan namni takkitti miliixee haftu hin jirtu. Abbaa fedhe haa ta'u. Hawaasni kun akka nagaa argatu fedha. Si galee waggaa baay'ee kadhataa turaniimi waggaa baay'ee sheekoleen asirraa kadhatte namni hin kadhatin hin jiru. Amma laal martuu ofiif jecha of
uf oolchuu qaba. Si galee ijoollee yakkamtoota warra yakka kana keessatti hirmaate martuu ufiif jecha saaxilee kennuu danda'uu qabaata. Keessattuu warri seeraan Saudi Arabiyaa keessa jiraatu. Si galee warri seelaallee kaan amma natti ergan jira ka dalagaa isaa gaafa Ahmad King waa balleessu gaafa fartoo waa balleessee kamis irraa dhufu mana itti kireessee si gala mana itti kireessee muqiima ta'a asit dhooyisaa ture nama ajjeesu bira dhooyisaa ture ka keessa nutti ergan jira ragaa waliin. Tayyib meeqa kon jedhu gaafii tokko sin gaafadhu natti naarinaadha. Gaafadhu gaafii paabliik irra jirra yoo deemnee si jedhu. Abdii Bangaalii mammaadhaan kan warra shawaa fuudhe ka amma wanni tana eenyu abdiitti tana Dubaay. asliidhaan miti kan itti qariyeessee gara deengadda Dubaayin geesse. Nama tumsisan turre gurbatiisu viidiyoo jira. Viidiyoo baasaa. viidiyoo isaa qabaannaan mana seeraatti dhiyaachuun isaa Ahmad nafa. Farati Amaara keessa malee Dhaggeeffadhu balaale oomsi gala. Ila oomsi rana dhaggeeffadhaani. Nuti yakkamaaf jala qabnee hin biyyennu jechaa ture fakkeenya amma kaleessuma mana asii mana eenyu Jawaar bakka Ati bar- kursitti. Ahmad Kingi. baasi. King ati maaliif viidiyoo qabaannaan fidi obboleesso? Ambar Suutii eenyu maxxansee Dubaay bara jiraami? King Ahmad Dhaggeeffadhu. King Ahmad obboleessoo dhaggeeffadhu waa sii hima. Viidiyoo isaa qabaannaan Dubaay jira biyya seera bareedduu obboleessoo hudduu warree seenuuf qarree irra jira yoo viidiyoo isaa qabaatan. Imrishaano. Ebalu hoo hin jedhin viidiyoo keenaa ergi ana fakkeenyaaf yoo Jawaar boru iftaan nama ati jette san viidiyoo qabaattee ni maxxanse baatu. Ahmad. Ila Ahmad akkuma jiloo fi jeneraalli faantillee argitee viidiyoo nama wanneettu atillee akkasumatti argitee dirqama baasuu qabda. Maali yoo jettee hin barbaachitu yoo viidiyoo san qabatamaa argite viidiyoo san baasi yoo kan miidiyaa kanarra oolchi obboleesso. Atillee jiloonillee jeneraalillee roobsanillee numartu tokkuma dhugaa dubbii dubbanne maalirree dirqama ol baasuu qabdee argite viidiyoo akka namaa godhe jechuun hin barbaachisu. Koomentii kennuun hin barbaachisu. Jira malee ila unkaan isaa miti haga Mubaarak Musammaatti deemaa arti dubbii Mubaarak Musammaa irraa ture bar garuu ragaa itti barbaadataa jirra. Ragaan jiraannaan ka isaa sanillee innillee wanni ummata keessaa hafuuf hin jiru. Tokkoon namaa naftu. Wanni tokko fuudhanii tokko dhiisaniif hin jiru. Wanni akkas jedhu hin jiru. Ragaa qabaannaan ragaa dhiyeessi. Himata maalanillee yakkamaadha. Namni lola Saudi Arabiyaa keessatti hirmaatee uummata kana. Walirra dhawutu tanaan nu ga'e. Akkana. Jiloo ol deebisi. Eela. Namni lola Saudi Arabiyaa keessatti hirmaate. Ila King. Taataa fi yeewwan hojii kana gashiiwanne. Namni lola Saudi Arabiyaa keessatti hirmaatee gandaawwan nyaachise. Namni takkittiin hin haftu viidiyoo ragaan jiraannaan. Taataa fi kana gashi taataa fi. Jara kun wama irratti dalagamuu qabu ni jirana lamaan ni beektaa wama irratti dalagamuu qabu yoo dhugaa rabbi dubbanne ilmaan hiyyeessa argiteetiin taata akka qabu irratti gurguree karaa kanaan dhufa karaa kan dhufee itti akka qabamu obboleessoo. Garuu kakaraa keessatti hirmaatte si beekaa biyya bara si beekaami amma akka namatti asin deebisu waan namni artii ta'eef waan namni jimma ta'eef harargee ta'eef dhugaa jirtu walitti himna badiin tulwee baasi badiin tulwee saaka kaatee yoo jenne dhiiroo jiloo waliin beennu dhiiroo yoo haqa dubbanna dhiiroo. Anama mitirii kiyyaan hin beek anama mitirii kiyyaan ati na biratti bartitti mee nama biratti si hidhuu miti si ajjeesuu miti akka dura oolaa kana si dararu qilleensaan samii achitti si mataa kan akka Hojjaa amboqaata dheetin nama yaabaanaa miti jechuun yoo akka seeratti malaka dhuunfaatti wallaahi. Namni lees yaaba bara bichaan nama yaaba ijoollee nama al taate bara namni majjii walla yaaba bara namni martuu walla yaaba. Yaadannoo miti. Laa amma ati laa King Ahmad ati yoo badii suuraan kan kee laxafameeraami Jawaar. Suuraa kiyya barreeffate anaaf Jawaar dhaggeeffadhu laale anaaf Jawaar dhuunfaa wallollee na suuraa kiyya maxxanse ka Jawaar dhiisi suuraa. Dhuunfa maanuu haa wallolti. Nama si maxxanse malee. Dhalattee keetuu beeku jettu. Dhalattuma keetuu beeka antee lola kana keessa rabbi harka isa buuse si buuse malee. Jeneraalate muudii dhiisi jeneraalate. Amma ila King itti fixaa baaliyyoo tokko yoo agarte
maal jedhe suuraa kiyya Jawaar gadhiise nama kuma kudha meeqatu laayikii godhe kaleessa ammoo gabbayee maal jedhe ajjeese jedhe nama ani ammaa miti jedhe akka yoo du'ellee yoo hidhamellee Itoophiyaatti akka hin gallellee hin beekadhe siigalee kana jechuun maal ufii ragaa ofirra bahe an nama ajjeese yakkamaadha jechuun siigalee osoo man ajjeesin iyyuu ajjeeseen qaban namanu maal viidiyoo santu jira ka ragaa sanuma itti gabbaasan wannuuf jala qaban hin jiru anaa fi itti fixaan kun amma biyyatti illee yoo taate